Ani leengadda kin jebarane abdi shooqiya warra afaan wal keessa laaqu tokko jira si galtee amma hojii artii arsii fuudhan loqoda arsii bocolan takka harargee isaafin dubbata yoo jimma fuudhan akkas yoo harargee fuudhan amma arsii yoo harargee fuute afaan harargee dubbata jeet kaaja antu amma kana kan jettee kaan jedhu beek harargeen jechoota qabdi Ana mau an sedang sini degra bar kaaja bar dhufee amma kaa tana harargee bahaa jira malee harargee lixaa tana keessa kaa jechi yoo hin jiru Ega jettani. Eegaa jira. Loqoda akkasii wal keessa laaqu kana dhiisaa itti gaafatama qabna dhaloota ammaati afaan qabeenya keenya afaan loqoda fedhee haa ta'u Oromoo kutaa godhatu keessa haa ta'u. Akkasuma mee? Waan keenya qabeenya keenya eeggachuu qabna akka inni gartee wanni hin taane. Sani keenya jee. Oromoo sirriitti nama jibbaa nama tokkotti hin qabu beekan. Khadiroon kulleen tiyyaan anje akkasi dhugaadha. La. Anta saati mucaan xiqqisii dhaqune. Akkam? Ibsaayee gara tunu mucaan xiqqanaarra xiqqaree Khadiroon maal taate obboleessa kee. Nam sirriitti xiqqaan feetu. Jechuun inni naaf inni hawala guddate malee irra xiqqaatu Khadiroon dhuguma gaafa tiktok irra dhufne akkuma tokko jirra wallaahi laazim inni guddatu. Nama lafee sibiilaa qaba. No maal jechuun beeteeti. والله بدي شو لكم والله وبالله كريم كجيب اصلا كيف كان كجيب ما جت نانجلي وارد يتيتو نانجلي نور وارد يتيتو نانجلي ما جت لا لما انا رتكات جرا انا ما غبد دي بيرو كوتي كان بدلو موتي هيت جرا اني مو بق وسنتا انجي جرا لا والله لا فين هاسي بيلا قدد عمل نانجلي اوكي ما جت شو ارغام كي ما نو قدد بقى اوكي مال دبر سور بعد دي ارغام كي ما تور كانت ما كم يتخلت nama nara guddaa ati garuu inni xiqqisheedha naan fanu nara xiqqisheedha jechuun barbaadee nara akka xiqqaate yaani si galte abba nara guddaadha ajjille jechuun umriin akkasi garuu qaamaan xiqqisheedha na biraa kaayaani xiqqishaan akka namarra guddaatiin fakkaata gisee laalaamu si galte okay umriin deeme 27 duba khadiroon umrii isaa 20 takkaaba obboleessa yerga barra akkanuma jira akka 27 taa namni umrii deemate way ana qarab wanni muufi wallahi hay wallahi ana man namna rati kan fani be da abdi culullefa wallahi abdi cululle ma suma dikatin be khana rati kadati na mala kana khalid wa qofa samale jolen tu lakki pon ro kurkutu ampar abdi shobar kamana guddati malen jolle bar beedo adi an guddo in sinje an tuman gafatu jira la bar sumatri mujira rasda gafatin jenne na du jolle barana ya warra media khal hundar tikki shobaran duba di demi to betaw hay isan na ole khakasat la la tz na gudda qabami okay wani sira guddara kingi kamal sira guddara وبلازم غير يبغى ياتي بينك كمان بيتو نمو قد دارني والله نمو قد والله انا قد في كمان ما فرت مشان فاني تابر هذا ميغا أبغى تفرت مشان تا كوي كلي دلقت امتا كودا جابي انا ما جبت قال غازيا ربي سدادو والله برانا قالوا في الديم والله عبد شوقي برانا ننقل اما برانا نجد والله كلنا ستوبيات يادي والله قال ما لقص ولي قبت تسيكا بكا هاي ما لك بدنا يلا بلاتني ما تقول ابدا ما لك اتي ما قد نفوت ما لين يرمت كذا قلت والله بيتني رما ورا بيا انا ما دغني كذا دب تجال لمبين غفي سن سير ما قد بريسك انا ما لبلوفين فدا بيا ربات انت مدام في جارس مدام كل غول نركا سنتل انا ما سنتل كمت بدو سنيرو مي غليرو اكم ورا بيا لا جال لمبيكو ابي بيخي افان ما خبيا نماتي في افان ورا بيا ورا بيا ما دابتي واسن غول يتل ادي رابر ناجي جافا سنجي دندا لتنم من برتي ورا بيا بي ولي فاجا جما لا فنن لا جرو درسي غلطه أنا مجرى كاسين فلا مر بيجاتي نها ولي نونغلو نبيعها أنا أعرف يجعل تومين موتين أكاسي
So isatti heerumuu Atamma jirta dhalaa Kaayiroo biyyaa sadi fuuta. hin beekamu. Hin beekamu. Warra biyyaa ni feeta dhalaa biyyaa dubartii biyyaa fuudhuudhaaf. Nama fuudhuuf pilaan hin qabu garuu hin beeku. Eessaa akkam fuudhu. Silaa laal dubbiin sallaqiin gaanaa hojii asirratti laal dubbiin sallaqiin laal abdi shooqii akkas hin jenne sila ammaati dhalaa biyya namaatiif akka sammuu ta'eetiin naa deebista kun sammuu kan itti nam tokko see wajjin qabu. Okay. Sila dhalaa biyyaatii fi dhalaa biyya namaa ta'e tamiirra sii wayya akka qalbitti miizaana hin ka'e miizaana sammuu ta'etti. Jalqabumaa biyyuma kanattuu namni biyya daayirektii dhufee fi namni biyya baqaa taa'ee dhufee yoo adda adda. Akkamitti? Akkamittiin bareeda. Namni biyya baqaa taa'ee dhufe amma nuti biyya baqaatti yeroo teenye biyya sadaffaa dhufnaami namni Keeniyaa ta'ee Kaayiroo taa'e akka nama yuunivarsiitii seeneeti. Akka nama gibbii yuunivarsiitii seenee jireenyi kunuu barumsa waa hedduu si barsiisa biyya baqaa san keessatti. Already waa hedduutu adda si ba'a. Jireenyi kun akkaataan siistamni because mana haadha abbaa keetiin jirtu waan hedduu si qunnama jechuudha. Hoggoos dhufte wanni takka siif haarawaa miti. Biyyi siif haarawaan taatu dalagaan siif haarawaa miti ni dalayda. Jireenyi siif haarawaa miti. Because biyya baqaatti turte. Warri biyyaa dhufe kun immoo fatiraana. Akkas hin beeku. Achii dhufee yoo maali waa wayii or mana fincaa waa wayii dalagaa wayii haa taatu seen yaani an kanan dalagaa jaa hin dalagu fatiraana hin beeku. Jireenya hin barre. Lugoo adda adda hin baranne warri biyyaatii fi warri biyya baqaatu adda adda. Fahamii wal qixan qaban. Fahamii Hin qaban yaa walitti hundu. يا بنت اسكتي شاطرة حبيبتي والله شطورة يلا اطلع برا Isi galemi. Busy da kullen dalagachuu jirti yaa. Masha Allah. أيه جدون كرامان الرافع جاب تقول لي راما كرامان رب الرافع جاب والله كرامان الرافع جاب تنافو أما فهمي ورا بيجا فهمين كابو تكشوا بقى سيدا يا رما سكنت أكنت سيقلته أكو قال يا ورا بيجا زون أما سلي يرو تفيدا مون بيخاني بالما قوتهم بيخا ورا بيجا رانا الكني ونرك ورا بيجا تاني في جرا ما أنا بيجا نماتي في خان بالما قوتهم بيخان يرو تفيدا مون بيخان أما سلي خجيبه باجي تور بيجا تاني زين سبب خجيبات إنما كان هم تجيب بيفر لسه سلكي نما تقوق فكاس تقوم ما ديا بس خجيبان Okay. والله خرّي ربي رجّي زفادة بر موتوم ما نور رجّي سيخاف على سنجاري بس يارو كات موتوم ما قيسار كقبضو والله إنكر روان سلطة موتوم ما دايت سنجان Ani walitti nan direeni warra biyyaa kanaa jiru. لا دوغاجرت والله أما دي بيتشا كوفا دي بيتشا كما قتشة دي فادة موتوم ما نور رجّي سي موتوم ما نور تيكة إيه بكنا أبو سفاني أكو موتوم ما نور إسان نورت أسانو قرته Kulli waa'ee jaallaa simee waa'ee jaallaa. Amma dhiisi waa'ee warra biyyaa kana dakka wallan. يكرو ديمتا No dhiisi nun dhiisa nama warra biyyaa wani waa'ee jaallaa si. سكاري هي السوداتين حكم ربي رب ما يجينا أمبرتنا فينا كرب بلسان جرا الدنيا كله ساخنا را والله Si himee mi'u garaagarummaa warra biyyaatii fi warra biyya baqaatu bar si himee yoo si galte. Diiteela si himee bar. جالا لا سوفيتا Jaalalaa si. جالا لا سوفيتا جالا تجرا يا شبابا Jaalala faasee waan ni jiraanne amma hin qabnu siireesii anaa hawwanni hin dandeenye yoo ni sagandaan hin dhumne haasoo siireesii haasoo hin badu. Dho ulfaatu هيا دي siireesii. كم بقى جالا اللي قبضة هيا جالا اللي قبضة Awoo deema si gaafuma ishiin nama gaafattu laal. Gaafii akkanaan hin gaafatin. جالا لها سنجد قافت ينادي بسانو قافت يولا قافت السرنان سيدي بسانا دي بس جالا اللي قبضة Dura gaafii ka'umsa irraa eegale kaa. Fiddee wal qixatti jaalallee ni qabda nakana na qabda. Ay قافت يا مرقا فيا جالا اللي hin qabu. قبضة Hin qabu. تكا قبضة بيتا فرندي Yaa. ما شاء الله تبارك الله هيا بريدو جاللتي كم سقوتي ترتي قافت يا تكا ميدا جاللتي سر جيسستي ترى رتي بوچني بيچا Waan namni san ta'e boo'een hin beeku. سيف جيتش بوچن بيتو Hin danda'amu haa jecha boo'uun
waan hin danda'amne bara. Miidhaa ishirra geeffaa yoo akkasitti ta'e malee. Wayyee Yaa bareeda. amma gaafiin tiyya. Aan akka irraa ta'an cootan. Maali kullee mataa si garagalchuu jirani. Ilmaan namaa mataarra dhukkubsee obboleessa kiyya wallaahi Oromoon gargaarsa laadaa gootee biyya tana keessaa dhabaa haftee mataan kiyya shaqshaq akka na jalaan wallaahi laazim. Maali inni miileeni 8 Hai tiyyaan tun maallaqa miileena 8 dhiyoon tana wali qabdeeti wayin sinime ichi qabiyya jiru jira miileen 8 maallaqa san hunda ganaa itti galuu deemti. Barraa. Tujjaara tiyyaan. Hayyee gaafii teetti abdii shoo gaafii teetti fufi dafe. Jaalallee ni qabdaa. Wallaahi abdii shoo qarqara. Wallaahi ta'a fildaatu. Maali si gadi? Jaalallee ni qabdaa. Yaa. Maali akkatti? Nusunus. Maali nusunusaan? Yaadde biyya wallaahi amma hoo ni qabu jees dubbi ni qaba soon jee dubbi lakki ni qaba hoon jees dubbi akkamiin jaa lafti tun miiliyaa. Oh ni qabda moo hin qabdu? Nama jaalattu ni qabda moo hin qabdu? Ni qaba. Isa wallaahi. Doo maaliif onnee namatti taphatta? Namatti ilaas gubbaa jiru kana maaliif taphatta gisee biraa? Hin qabu. Maaliif? Namni miidiyaa nama miidiyaati. Laala abdii shoo kiyya namni miidiyaadha. Miidiyaa oggusuma qofa yeroo sadiif ta'ee dabdee baata malee jireenya kan kee kan dhugaatii miti. Garuu nama si jaalatu namni dhugaan si jaalatu as gubbaas teessee amma gaafii namsi gaafa irratti an jaalallee hin qabu yoo ta'e namni sanni haadha. Okay. Akkasuma Kanaaf hin deeme waggaa lama itti lafaa jira. ban nuti bar hin amanamtanii bar rakkoon maaliif hin amanamtanii? Namni jaalala keessa jiru jaalala ogguu ittiin amanne nama jaalatu san or nama sanii wajjin fuuldura bakka guddaan gahaa yoo jee yaanne akkana xarafarra dhaabbata. Chaansii lammadaafa chaansii sadaffaafaa barbaada. Si galee so ani nama jaalatuuf maaliin dhaamuu barbaada beekaa waan kanarratti nama jaalattu dhiiras ta'ee dhalaas nama jaalattu yoo ni qabaatu ta'e ilmi namaa bas waan as keessa jiru guutuun baasee jaalachuu qaba. 100% namni kaan sanis parsantii 100% jaalala kennuufii qaba. So lamaanuu bakka takka parsantii 50 walii kennuu danda'uu qaban. Amma fakkeenyaaf ati ni bilbilta silkii ati bilbilaaf ni dubbista. Hoggu lammadaatis deebitee atumaa bilbilaaf ni dubbista. Hoggu sadaffaatis ati bilbilaaf sirrii miti amma akkanni. Si deebisee si bilbiluu qaba. Hoggu ati bilbilteef san eegee dhiisee or nama biratti haasee or turee hoggu ati bilbiltuuf ammas eegee ammas so si bilbiluu qaba deebisee namni san atis deebisee bilbiluu fi qabda. Parsantiin akkasii wal danda'uu qaba. Akka kiyyatti akka mataa kiyyatti. Garuu kamiitirra bilbiluu qaba itti yaaddati. Akkasii irratti haa dhiiraatu irra bilbiluu qaba akka silaawwannitti. Immoo moor hogguu dhalaa moor isa daran caalte amalumattuu waayizawee ilmi namaa nama haalaan isa jaalatu irraa dheessa. Si galee ilmi namaatiin baan. Yoo haalaan fedhinnaa san ta'e baastee agarsiistee jaalatan ta'e guutuu kannitee fi nama sanii of kanniteef si jibba namni san. Jaalalummaan tunuus sometimes sila akkas ta'uu hin qabdu garuu daangaa itti godhuu danda'uu qabda sila. Garuu akkasiin ta'uu turte garuu akka ilma namaatiin daangaa itti godhuu qabda. Gis takka qofa bilbiluu qabda amma duraas deetiin ture telefoona. Hogguu takka walitti bilbiluu hin qabdu. Because. Ayyee gaafii. Okay.
Ayyaa asirra gaaffii sii qaba. Fakkeenyaaf dhiirti dhalaa akkam tuffatti? Dhalaa akkam jireenya isaa yoo fakkeenya dhalaa takkaa hojii jaalala eegaltee erga jaalala keessa seenan dhalaa akkamiitu dhiira tana booji'ettee yaadda dhiira tana booji'a. Dhiirti dhalaa akkamii booji'amte haalaan? By the way, dhiirti dhalaa akkamii booji'amti nu beektaa? Takkaffaa dhalaalee naannoo isaa jirtu guutuu caaluu qabdi. Bareedinni uumama. Wanni uumama. Qaamni uumama san uumaa rabbiiti. Uumaa rabbiiti seenuun ta'u. Uumaa rabbi irratti immoo ishiin tottolfattee babbareettee exactly waan dhiira san irraa harkisu attract waan isa godhu waan isa harkisuu danda'u guututti ulaagaa san guuttachuu qabdi. Takkafarratti. Lammaffarratti itti akka inni beekutti hojii deemuu danda'u qabdi. Dhiirti takka qaboo jedhamtu dhalaan xiqqishoo irraa yoo itti qaaleessite xiqqishoo irraa if qabde dhiirti san daran jala deemti. Galami? Akkasi. Yaa. So xiqqishoo dhalaan sun gaaffii irraa jiru qabdi. Yaa. Akkuma mootummaan tokko aangoo isaa dheereffachuuf maloota adda addaa fayyadamu jaalalaa fi bultillee keessatti umrii dheerachuudhaaf mala fayyadamuu qabdi dubartiin. Fakkeenyaaf qaaleessuun irra filatamaa tokkoffaadha. Jaarsa kiyyeettee haga asitti addaan banamuu qabdu sii galtee. Qaadhimaa kiyyeettee na jaalattee jechuun haga umrii walii farramu miti. Sii galtee? Sammuu adda addaati sammuu nama lamaati. Sammuu nama lama adda addaa waan taateef fedhii adda addaa qabdan hawwii garaagaraa qabdan sii galtee niyyaan ta'e san adda. Keessattuu bilbila farratti ammaan qaadhimaan kiyya oggu takka horaa bilbilee jalaan fiigu. Oggu lama horaa bilbilee jalaan fiigu. Sii galtee akkas ta'uu qabdu. Babbaaraguun qabdu nama jaalattu irratti dhalaa konfidensii qabdu ta'eef hin dhaabbattu ta'eef dandeessuu qabdu. Jaalallee keetirraa waan kajeelin. Jaalallee keetirraa waa kajeeluun sadarkaa ta'e gabbuusa. Tifuuf. Sirri wanna amma jette kanarratti wanni akkaan dhalas ta'e ispeeshaalii yeroo ammaa irra qaaliin dhalaa irra filatamtuun dhalaa dhiiratti naa jenne. Ispeeshaalii gara maallaqaatiin kara wayiitiin illee haa ta'u afaanumaa baafattee dhalaan waan kana naa godhin jeeniin dhiiraan. Because inni nuu sii godha. Waan hunda walaa giifti isaa ta'u waan fedhe sii godha. Ati takka jennaan dhiirti san parsantii 60 sirraa gabbuu ta'e. Eksi sirra keessa jirti. Akkasiin kulle. Akkasii dhugaa. So hanga dandeessan irraa. Kajeeltu ta'uu qabdu taataarii ta'uu qabdu. Ati waan hojjettu irratti jabbuu ta'uu qabdu waan feete irratti. Ammaas illee waan ta'e tole dhalaa xiqqeessu abdii shookiyyaa. Gize hundi inni si tattaraaruun qabu turre. Sigaltee gize garii ati tattaraariif. Namni dhalaa jabdutti hirkachuu barbaada abbaa. Dhalalleen dhiira jabdutti hirkachuu barbaadde. Nama laafaa gisee hundaa qabanii deemanii dhiirti feetu. Dhiirti jabduudha sammuun isaanii nurra. Ati jabduu taate qofa si feeti. Akkasii quba qabaadhu jechuu barbaadeeti. Dhalaa takka jira abduu shooti gisee jaalattee akka garan qabdu. Hiccitii warra isaanii hundatti himti. Hiccitii isiitti himti. Laafina isiitti himti. Ammaaliif akkasiin beeku. Arra hoonam tokko itti bilbilee bara akkana bilbilee faayattiin sun hirrina isii guddaan beektaa. Akkasuma gaarii miti. Koostar bakka akkanatti bakka jechuu qabdi bakka qomxaannaa ta'uu qabdi. Qomxaannaa afaan oromootti hin beeku. Sirri. Ayyee. Hayyee gaafii fixatte mootti fuftu. Gaafii qabdaa? Gaafii qabaadhiinoo. Dubartii caaltu ni jirti jettee yaadda? Jabinni dhalaa maali? Jabinni dhalaa? Jabinni dhalaa maali? Dhiiraaf moo akka walii jalatti akkamitti jedha? Dhalaan gisee maal qabaatte jabduu jedhamti? Jecha gabaabaan. Dhalaan imaana gisee qabaatte dhalaa filatamtuudha. At least hayaa. Dhiirtoo? Dhiirti dalagachuu qabdi.
dhiirti nama hawwatu dhiirti gisee hunda dubartii hawwatu dhiira kan Dhiira dalagattu waa. dalagaa qofaa miti fakkeenyaaf waan duratti Waa'ee maalirraa? waajiba qaba fakkeenyaaf waan dhiirtummaan akka kana dhala laaltee kuftuuf akka dhiira maal qabdu Yaa zamanaamii wal dhaba akka durii fi akka ammaatii fi amma dubartiin teenya irra guddaan follower afaadhaan shawwadaman. Si galee? dhugaa keetu dhugaa Yaa so wal dhaba akka durii fi akka ammaa waan akkanaatiin shawwadaman amma especially nama beekamtii qabuun haalaan caban dubartoonni teenya. Si galee? dhugaa dhiira maal Wanni sun ni qabdu jira. follower qabdu ni fedhu Yaa. dhiirtilleen akkasuma qabadhu ta'e Nago to bala sakit kurban da sauran ka ba ya kai sai ne. Hai. Wallahi ba duguma. Abdi sho ta gafi si ka abdi sho. Abdi. Abdi. Si dagee. Atan ma kana da jirta da laga jirta YouTube kan kasan na gurgurta. Naal gooti. Irrattin dalaga. Ha? Irrattin dalaga. Ati dachii ni gurgurtaa? Dachin gurguru. Oorruudha waliin YouTube illeen oorru akkamii gurgurtu? Atiin kutuba mo irrat dalagu jirta. Fuuldura irratti dalagagaa. Ya bala sai kana da jirta dalaga jirta wa kana da wala molin da kabani. Jarti harka harka kara wal fudani dabrani. Kamitti? Ini ulbosin ga sai da ka 50-50 fa dalaga ne mire. Har kol fudani hai babe jani wal bira kudani ni beita. YouTube dalagu beetaati. Ha ona kan da ratin dalaga dugo. Live hin jiru ummatoo Khadiiroo live hin jiru. Networking qabu. Kulle. Wani Dhiyoon tana maan naan jettee ture wayii naan jechuu turte. mana sinche. Beeku. Asirraa fadda qawaran ragaa fatte fa malan beeku wallahi. Dheengadda taatu nama arrabsu jirta teessee. Eenyu arrabsu jira. Hin beeku maqaa. Waatiin kun shahatira dhaaban nama kakati Ingiliis takka agarreebar. Wallahi kan nama walirra jiru fadhin wallahi. Anna mai fa waggaa jaar maluuge. Nama shaatira. Wai. Maaliin balleessi?